naan jette abdii kana jala foqofoqamtanii mee kana jala baasaa abdii ani waan ani jedhi godhi jedhe hin godha waan ani kaa'i jedheen isuma ka'an immoo isuma jala hafaatti hin jiru mee atiin kun yoo dhugaadhaan abdii mararfattee abdiif nama yaaddu akka obboleettii takka taate mee dhugaadhaan as bahiiti abdii na jala baasi naan jette muxuluqii kana na dhaabde xiqqoo hin jeeqama isuma si wajjin taa'ee isuma nagaan haasa'u ni jeeqama bilbilaa fi bilbila kiyyallee hin kaasu egaa aniin kun akkuma isiniin jedhe kana abdii kana ammallee sheeka bira ni geessina itti qaraasifna rabbiin akka nu gargaaru isinillee du'aa nuuf godha yaa obboleeyyan kiyya isinillee nu wajjin gubattanii dhugaa alaala teessanii assalaamu alaykum ashama akka funee kabajamtoota furdoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinaa qaqqabu jecha soomanni akkam isinitti jira yaa jiruun biyyaan baanii ulfaatti rabbiin isinaa gargaaru homaa jechuun miti fayyaa qabaatanii dalagatuun waan tokko isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya har'a ammoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira ani yeroo darbee maree gadhiisee irratti haala abdiin keessa jiru hundi keessanuu agartanii jirtu jechuudha isin fagoo teessanii kan akkana cinqamtan immoo warras jiru kana daran cinqamna kana daran dhiphanna anis egaa waan isinaan jettanii aga danda'e guutee abdiillee waamee kaameeraa afurtis kanuma dhageessan gorsee kaameeraan boodallee gorsee jira sirriitti gorsee jira yaa akkuma beekamu waa'een magartuu yoo maqaa dhahame hedduu rifataa hedduu takka waanuma godhuuf waan fuudhullee wallaala mujaanii jechuudha hundi keessanuu namoonni abdii jaallattan namoonni abdii kabajan hundi keessan du'aaidhaan bira hin fagaatinaa isiniin jedha viidiyoo magartuu wajjiniin gadhiisan sanarratti immoo agartanii jirtu akka abdiin deemaa jiru kun ammallee dogoggora natti fakkaata maali yoo jettanii ani kan hin xiixxalee madaalee jiru amma mucayyoon akka jettutti telefoonni illee jalaa badee jira telefoonni jalaa tabalaasha'ee jira jetteeni jirti inni immoo telefoonni haa tabalaasha'u anatuu sii bitaa homaa miti jechaanii jira inni maaliif akkas jecha kana fayyadame akkanatti fakkaatetti viidiyoo sana jalaa balleessuufi jechaadha yaanni abdii jechuudha garuu namni dharaaf uumamee dhara yaadu ciisee ka'ellee dhara yaadu kun maal akka godhu beektanii bakka garaagaraa irratti qabatuu danda'a viidiyoo kana jechuudha fakkeenyaaf googilii irra keewwatuu ni danda'a miimoorii irratti hambifatuu ni danda'a ammallee mucattiin kun deebitee gara dogoggora biraatti oofaanii jira ammallee kiyyoo biroo keessa akka waan galchuuf deemtuuti ani akka yaadetti akkan viidiyoo sana irraa hubadhetti jechuudha abdiin kun ammallee fayyaalummaan irruma jirti fayyaalummaa bira darbee immoo mucattii waan itti godhatte sun ni jirti kanaafiyyuu ammallee ani kaniin jechaa jiru kiyyoo biraatti deemsisaanii jirti jechuudha abdii kana viidiyoon yoo egaa akkanillee naan jedhetti viidiyoon dhibbatti ni jirti na waraabdeetti jedhee jira anillee jedheen yoo aga fedhe viidiyoon kun dhugaa ta'e haa gadhiifamu jedheen homaa jechuu miti ka isaaf rabbiin kun dhiifama haa godhu nama jechuun homaa jechuu miti ilmi namaa kun hunda son taane namni muraasni tokkolumaaf uumame dharaaf uumame akkuma mucattii goggogduu kanaa jechuudha nama si gorsee warra si gorsus ni beekaa jettee jirti asumaanillee anallee na tuqaa jirti jechuudha viidiyoo kiyya kana agartee galgala kana ishiin akkatti ishiin na arrabsite an maal jedhee isinitti hima ani gaa akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu nama rabbiin abaare kana an deebisee in abaaru garuu immoo mucattii kanani akka fedhetti waan fedhe gochuun hin danda'a birriidhaan reebsisuun hin danda'a birrii kiyyaan miidhuun hin danda'a garuu immoo kanan godhani maaliifuu intalli namaa kun yookiin boru dogoggora shirraanii deebitii jedhee yaada jechuudha akka mataa kiyyaatti jecha shinnaan jettee fi arrabsoo shinnaan jetteef garuu waan ani ishii dhiisu miti mucattii kana jechuudha atiin kun eenyu caaltee naan jette atiin kun eenyu caaltee garbitti fanaan jette homaa miti garbas yoo ta'e yaa garballee gurraachallee bareedaallee fokkataarree rabbuma uume arrabsoo ishiin hedduun arrabsite keessaa kanuma isinitti hima malee ba'an baay'ee isinitti himu maaliifuu deebisee lammata of abaaruun hin ta'u jechuudha naan jette abdii kana jala foqofoqamtanii mee kana jala baasaa abdii ani waan ani godhi jedhe hin godha
waan ani kaa'i jedheen isuma ka'an immoo isuma jalaa hafaatti hin jiru. Mee atiin kun yoo dhugaadhaan abdii mararfattee abdiif nama yaaddu akka obboleettii takka taate mee dhugaadhaan as bahiiti abdii na jalaa baasii naan jettee muxuluqii kana na dhaabde. Mucattiin kun firaafira ishii hin beeknu, ganda ishii hin beeknu, waan ishii duuba jirus hin beeknu, eenyutti akka himannus hin beeknu. Garuu afaan keenya kana dubbatti namittii kana baanee yoo yemanii kana itti binnee maallaqaan utumsiifne ni dandeenya. Garuu nama keenyadha jennee qusataa jirra. Beektanii hordoftootaaf kabajamtoota kiyya dhugaa waan kana deddeebisanii dubbatuun as nama ga'a. Garuu immoo dubbatu waan dirqama ta'eef dubbataa jira jechuudha. Aniin kuni egaa anaa qofaa mitiiti abdii kana kan dhibbataa ka ciqamaa jiru fagoo irraa namoonni lapheen nu gubatee obboleessa kana keenya kana furiin bira dhaabbadhu jettanii namoonni hedduun ammallee na barreessaa jirtanii biraan afinnaan jechaa jirtanii. Ani sinnaan jettaniif osoo hin ta'in haala mijeessine akka inni ofirratti hin beeknetti quraana itti qaraasisuuf deemna jechuudha. Nutiin kun inshaallah rabbiin abdii kana deebisee akkuma isaa duriitti tartiibatti deebi'aa jedhee abdii qabaanillee aniif abbaan sabdee bar waliin dubbannee waa hunda xumuraa jirra. Inshaallah biiznillah hin beekamu waan rabbii kana dhibbaan dhibbas waadaa isiniif galuu baadhu immoo jecha sinnaan jettan hunda fudhadhee hojiirra oolchuu ni yaala isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Ishiin ammallee waan isaan yaadadhaan hin beeku jaartii hajjii wajjinii jechuudha. Akkuma beekamu jaartiin hajjii ramadaanuma kanaa hin beeku jettee namittii ramadaana soomanaan akkanatti waa meeqa qaaqxu kana hedduu nama sodaachifti jechuudha. Mucattiin irra deddeebitee ammallee abdiidhaan garuma mana sanaa deebi'ii jechaa jirti. Inni gara mana sanaas hin deebi'u, wanti mana gara mana sanaas deebi'uuf takkallee hin jiru. Inni kun amma inni kan ishii sossobataa jiruuf akkuma isiniin jedhe viidiyoo sana harkaa baafatuuf yaadni isaa. Garuu viidiyoon bakka tokko hin jiru, bakka hedduutti raabsamuu danda'a. Namni dharaa fi sharrii namaa yaadu kun hojii kiyya jedhee kanuma hojjeta jechuudha. Mucattiin kun immoo fuulli ishiis argi ishiis nama sodaachifti jechuun. Intala namaati rabbuma uume garuu dabeettii wayiiti bakka nama daba qabdu nama dhara qabdudha hin beeksifti. Ishiillee rabbiin sheexana kana karraa kaasu isin hunduu du'aa godhaa fi arrabsuun osoo hin taane du'aa mogoonaaf waan keerii dalagdee osoo hin ta'in namni kun osoo isin hin beekin osoo isin hin jaalatin waanuma hin taanetti waan isin galchuuf ishiillee rabbii haa qajeelchuu. Akkuma isiniin jedhe ammallee boolla guddoo yookiin mucaa kana marziin ajjeesuuf ta'e yookiin waa gochuuf ta'e ani waan beeku takka hin jiru. Rabbuma kana beeka jechuudha. Abdiillee ani akkuma ramadaanni kun bahutti jennee abbaa sabkee bar wajjiniin kaameeraan alattillee jechuudha. Yaa abdii akkuma ramadaan dhumu kanattillee mee akkuma xiqqoo wayyattutti nu bira taa'ii omaa rakkoon takka hin jirtu. Manni kutaa lamaa hin jira. Laaxxeen illee nu cinaa ni jiran ijoolleen isaan faana buluu dandeessaa bakka hojii kee oolte. Galgala numa bira deebi'uu dandeessa. Mana sanatti hin deemin waan ni fedhe yoo dhufe jenne hedduu gorsaanii turre. Isuma akkana jidduun gorsinu mucaan kun egaa waan akka waan xiqqoo hin jeeqama. Xiqqoo hin jeeqama suma si wajjin taa'ee suma nagaan haasa'u ni jeeqama. Jidduun bilbilli bilbilamee fi furtuu mana bakka dalagaatu na harka jiraati. Furtuu sana achiin gahee deebi'a jedhee bahee galgaluma sana jechuudha. Egaa furee egaa faxarree jechaadha. Isa booda deebi'ee siin dhufnee hin bilbilaa fi bilbila kiyyallee hin kaasu. Egaa aniin kun akkuma isiniin jedhe kana abdii kana ammallee sheeka bira ni geessina itti qaraasifna. Rabbiin akka nu gargaaru isinillee du'aa nuuf godha yaa obboleeyyan kiyya isinillee nu wajjin gubattanii dhugaa alaala teessanii. Ilmi namaa kun nama mararfatee nama dhibbatuun kun waa takkadha. Isinillee galata guddaa nurraa qabdu jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Egaa akkuma isiniin jedhee mucattiin kun ammallee keeriif deemaa jirtu. Waan ishii bobeesse ammallee waa'uma abdii fi sabboontuudha inaaffaadha. Duuba deemtee immoo akka sheexanaa mucattii gara ibiddaatti kan oofaanii jirtu jaartii hajjii sheexana sana. Maqumti ishiiyyuu yoo dhahame in urgufamti mucattiin. Maqaa jaartii hajjii kanaa maanatti dhooftuu ishiin maal isin gootee bakka akka waan ishiin nama keerii dalagaa jirtu kana ishiidhaaf dhiphatti ishiif aartii. Maaliif iyyuu isaan shira guddaa qabanii ijoolleen kuni
Kunillee fuulumaan dhufte sun immoo fuula dhufkatte hedduu nama sodaachifti, hedduu nama rifachiifti. Gochaan ishiin gootu sagaleen iyyi sagalee ishii sunu mataa kana keessa nama iyya. Aniin kun aniin beekan akka kiyyaatti lameenuu natti hin tolle. Egaa ijoolleen hedduu immoo viidiyoo agarraa martuu maaliif ganda sheekaan geessinee naan jettanii jirtanii ani viidiyoo yeroo baay'eellee hin maru isinitti fakkaate malee viidiyoon ala hedduun abdii kana gorsaanii ture, hedduun illee tasgabbaa'ee jechaanii ture. Ani dirqama ogguun gorsuunis yookiin ogguun nyaadhus ogguun dhugus viidiyoo waraabuu hin qabuuf malee ani abdii miti nama kaamiifuu keerii nama yaaddudha. Isinitti hin fakkaatiin isiniin jedha. Yaa uummanni Yemen keessa jirtanii viidiyoo maruu jaallattanii waan akkas akkasiiti ilaa waan akkasii miti ani dhugaa abdii miti nama kaamiifuu nama keerii yaaddudha. Isinitti fakkaate waan jechuu miti. Ammallee isin hundi keessaniyyuu du'aa keessanii nu jalaa hin hafiinaa nu jajjabeessaa. Inshaallah immoo abdiin akkasaa duriitti akkuma isiniin jedhe deebi'ee isin bohaarsee nagaasaatti deebi'a. Gara mana sanaattis hin gadhiifnuuni yoo haalli mijaa'ee waa hundi mijaa'ee jedhe yaa mana isaatti ni deebi'a. Yoo immoo haalli kun akkuma jirutti itti fufa ta'e immoo waan achi deebi'uuf hin qabu. Sunis mana abbaasaa mana haadhasaa miti kireeffatee kaffalatee jiraata. Yoo nu danda'ame meeshaa isaa guurree fi mana biraa jijjiirraa fi isiniin jedha. Yoo kunis immoo waan hin taane ta'e rabbi akka godhe ta'a jechuudha. Ani immoo akka isin naan jettanii waadaa gaa dhibbaan isiniif hin galu guyyaa kanas isiniin hin jedhu. Hiyyaalla abbaa sabkee barfaanallee baay'ee haasofnee jirra. Akkanatti hin gadhiifnuuni isiniin jedha abdii. Isin hundi keessanuu bakka jirtanitti du'aa keessaniin nu bira hin hafiinaa. Yaada qabdan ammallee koomantiin nu barreessaa namni tokko nama tokkorra hayyuudha. Isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa dubbis isinitti hin baay'isu. Agittuma kana dubbatatuuf dhufee namni kun yoo yaada wal jijjiire waan tokko jijjiiramuu danda'a akka jedhu yaadeeni. Inshaallah immoo rabbi waan hin jijjiirre hin jiru. Ramadaanni ka ramadaana gaarii isiniif haa ta'u. Inshaallah bakki itti dadhabdan jabina isiniif haa ta'u isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa bakka isin jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu. Irra deebi'ee viidiyoo biraan dhagaa walitti deebinutti turtii gaarii galatooma. Yoon balleesses na of kalchaa yoo waan hin taanes qaaqee yoo waan hin taanes laaqee na of kalchaa aariidhaan gizee tokko tokko miira keessa galtanii waan haasoftanii ni jirti. Kana immoo isin na sirreessuu dandeessu isiniin jedha galatooma jiraadha.